Harka fuune kabajamtoota hordoftoota fuula YouTube chaanalii keenyaa har'as erga gabaabaa tokko qabadha isiniif dhiyaadheen jira. Badhaadhummaa qilleensarraa fi ulfa hin dhalanne jedha mata dureensa. Haala taatee yeroo ammaa fuula sooshaal miidiyaa adda addaa irraa argaa jirru tokko wanta ajjabirra handhuura kiraayiptoo kaarensi kan ta'an ergituuwwan badhaadhummaa qilleensarraa hedduun fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa kana cufa dhuunfatanii jiru. Isaan kunneen ulfa hin dhalanne dhaloonni kun gara guuttatee deemudha. Yaarrimee sammuu dhalootaa keessa jiru fakkaatu garuu ulfa abjuuti, ulfa sobaa jechuudha. Hanga har'aa ilmoon namaa harka maratee taa'ee qilleensa abootuun badhaadhee hin jiru. Kan dafqee dadhabe kan ammoo karaa qaxxaamuraan dabee giippii isaa guuttate lamaanuu daandii wal fakkaataan qabeenya argamu ta'uu baatanis gatii nama baasisa qabu. Dhalli namaa karaa jal'inaa badhaadhummaa oolee bulee malee harkuma qullaatti hafuuf jira. Ni hafas garuu akkuma dubbiin Waaqayyo ajajetti dadhabbii karaa qilleensaa hojjette Waaqayyo hin eebbisuu jedha. Waa malee miti. Dubbiin daldala qilleensarraa kun dhaloota dhibaa'ummaan leenjisa. Joonjessee qilleensa aboochisa harka qullaa hambise. Maqaawwan hedduun badhaadhummaa qilleensarraa moggaafatanii afarfamaa jiran kunneen hundi isaanii sobaadhiidha. Gola namoota quba lakkaa'amanii dureessa taasisee miiliyoonota ammoo qullaa dhaabe. Keessumaa dhaloota kanaaf waa'ee hojii kan isaaf galu biyya gama lixa kanneen xiqqoo yoo dhamdhamnedha. Kana jechuun koo gama Afrikaa hojiin hin jiru. Namoonni hedduunis hojjetanii duroomaa hin jiran kan jedhan yaada hedduu ka'aa jiran. Keessumaa dhaloota kanaaf waa'ee hojii kan isaaf galu biyya gama lixa yoo deeme qofa ta'ee itti mul'ata. Bakkuma kan nurra jiraatu kachachaltu kun warra lixaa fi Awurooppaa jiraatan namoota qubaan lakkaa'aman gama Afrikaa fi biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaa irraa qabaachuun boorsaa dhala hiyyeessaa gogsaa oolu. Garuu ofii isaaniitii maallaqni akkamiin argamu akka danda'u bareechanii ni beeku. Sirriitti irratti hojjetus. Isa kana qabeenya garuu qilleensa kaasaa oolu. Kun maqaa daldala qilleensarraa jechuudhaan sammuu dhalootaa warra adoochaa jiraniifan dubbadhe. Kun gocha fokkisaadha. Tibba kana immoo waanuma odaa tokkoon argaa jirtu isinis appilikeeshinii haaraa TapSwap Yescoin kanneen jedhaman kan crypto stats ta'an kan gama teelegiraamaan qabatee dhaloonni abjuudhumaan soorumaa oolaa jiru. Namni kanan argine hin jirus argaa oolla waan ta'eef callisteema appilikeeshinii TapSwap bantee tuttuqu ta'a. Isumatu maallaqa siif ta'a jechaa jiru. Anis namoota utuu iskiriin bilbila isaanii reebanii keessaa darbanii daalacheessan hedduu argeera. Hedduu kan itti dadhabanis argaan oola. Koottu ni nyaattaa jedha baallata. Kun dhaloota jaanjessuu yookaan gowwomsuu akkasii dhiisanii osoo dhaabbatanii wayya. Dhuguma sammuun kee kanatti amanaa laata? Mee hundi kee of gaafadhu. Callistee taaptaap gochuun maallaqni gadi roobu dhuguma waan jiru sitti fakkaataa? Hubadhu. Namni kana sisaa jiru appilikeeshinii tokko gabaatti baafatee baay'ina namoota banee tuttuqeen qaama irraa fayyadamaa ta'uu qabaachuu mala ta'a. Kana jechuun appilikeeshinii sana gabaarra gaafa oolchuu appilikeeshinii sana kallattii adda addaan namni itti fayyadame jedhamee isaaf waan tilmaamamuuf isaaf galii guddaadha. Siif garuu kasaaraadha. Namoonni isa jala hiriiranii afaan faajjii uumanis fayyadamuutu ta'uu malu ta'a. Ati immoo
yeroo kee iskiriinii bilbila kee fi quba kee ofuma daalacheessita. Mucaa gowwoomsaas taatee oolte bulta. Ammas irra deddeebiin dubbachuun kanan fedhu bineensichi addunyaas haala hin taaneen fayyadamaa waan jiruuf irraa of eegaa. Cryptocurrency'n maallaqa addunyaa haaraa isa kan bineensichaa ta'uu eenyuyyuu dagachuu hin qabu. Kun tooftaattiin dhaloota jaanjessanidha. Ani dhugumaan isiniin jedha dafqitanii dafqa keessan xuruurfattanii malee badhaadhummaan hin dhufu. Kan badhaadhummaa waan biraa jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf goomsaa gama miidiyaa hawaasummaa irraa marsariisiiwwan garaagaraa tamsa'aa oolan ilaaltanii hin sobamina. Yeroo keessan keessas dagettanii daqiiqa tokko hin kenniniif. Akkuma dubbiin waaqaa jedhus dafqitee argatta waan ta'eef hin xaariin. Ati biyyoodha. Deebitis biyyoo waan taatuuf waan biyya lafaa kana duubas hin raafamne hin jedhus ni jira. Kanaafuu appilikeeshinoota yeroo ammaa kana TapSwap ta'ee Yescoin kan jedhaman kun kaayyoon isaanii maali yoo jenne dhuguma kaayyoo dhaloota gowwoomsuuti malee dhaloota fayyaduuf appilikeeshiniin kun haga kana waan kalaqame natti fakkaatu. Hundi keessanuu ilaalaa yeroo keessan hin gubiina bilbila keessan isin daalacheessinaa isiniin jenna lafa nagaa oolaa.